baga mul'atte mul'inatti dhoo isaan hin jirtu as ba'a mul'inatti kanatti anuu akkanuma ifatti beetiin lallaban dhokodhu hin lallaba maali yesuus lafarra deemete dhoo isatti wangeeluma lallabuu lallabuu jalqabaa jirta amma ammoo jalqabee ture arraa miti ittuman jiru bo ittuma jirraa miti akkamitti nagaa itti jabaadhuudha maatiin nagaa jirra akkam wangeela kana maa fudhachuu diddati yesuus hin fudhadhu ka inde yesuus tokkocha fudhadheera lama jiramu yesuus hin fudhanne kaati fudhatte san hin fudhanne dhugaa hayya akkana jedhi okay na jala akkana jedhi mee yesuus waaqayyoon qaba naan jedhi waaqayyo waaqeessoo qaba jedhi mee jireera adoradis hin jenne jedhi mee haa jedhe hin jedhan bar akkana jenne bar akkana jedhi hin jedhe akkana abdiidha inni qaruuteedha inni qaruute hojjette fufaayyee ustaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جرت مدكينا يسوس غوفتا أستاذ أبو معاذ غوفتا عبدي موسى غوفتا أسرع غوفتا يدو تجرا أنا مالي عبدي أسفل غوفتا يشو ما جتشو يريكا يسوس غوفتا غوفتا يشو ما جتشو غوفتا يشو دورا جريكا لا غوفتا يشو ما جتشو سنجن نبر دورا جريو سندن غوفتا يشو مالي غوفتا يشو نبكا كاني غوفتم ما كابو كاني أنكو كابو يشو اوكي غرو أكو ما كابو كسمي مي أرى يسوس مواوا غودي بيتشارا مي أنا نفسي دبته عبدي نا قدس عبدي رجع عبدي أسفا كنا قدس أمي أنت أردوكش لما بينت لا أستاذ كلمة أستاذ لا وي فرمادي عبدي أسفا أنت أردوكش لما بينت لا أرثوذكسي بتي أرثوذكسي ده زين أرثوذكسي مو بينت راجل يتوم كريستانا غير أرثوذكسي متي كريستانا كيسا كمي بينت لما أرثوذكسي لما كاثوليكي لما ملوانجيل لما قال يوتي مو كمي كيسا وكاكو ماتيني قالت بينت جريكا لا بينت لا تشوف أوكي بروستانت تشوف بينت لا أوكي مي وانا من تاكي ترى أدور تبادو ما ينيما يسوس راه تبادو يسوس إنني يسوس waaqayyoodha. Okay, waaqayyoon hin du'a, hin garafama, shaytaanaan hin qormaatama, hin nyaata, hin dhugaan fincaana waaqayyo. Tanuma qofa deebiseeti. Bifa namummaa yeroo jiru sana kana hunda ta'eera. Gaafa bifa namiyyaa waaqayyo gaafa bifa namummaatiin jiru hin nyaata, hin dhugaan fincaana, hin garafama, hin du'a akka marataa jechuudha. Akkasumi. Rakkoon qabu. Okay. Jechuun waaquma ta'eetuma garafamaa ture moo gaafas waaqaa miti gaafa fincaanu san yookaan immoo gaafa nyaatu san. Ilma namaati yeroos bifa namummaa uffatee jira. Okay, amma okay akkas taanaan yeroo inni waaqa ta'e nu kenni gaafa akkam yeroo inni waaqa ta'e nu himi nu kenni. Baay'ee irraa dubbadhu yeroo inni waaqa ta'e gaafa lafa jiru nyaatan dhugaa. Nyaataan dhugaan fincaanaa waan marataan garafamaa jettee yeroo sanii nama nu jette nuuftuu peenteen hedduun duraan gaafa lafa ture san dhukkubsataa fe'isee waaqa maali nu jedhan ati amma waan addaatiin dhufte waan ta'eef yeroo inni waaqa ta'e yeroo kam akka ta'echaa nu ibsi bakka tuuf. Maal jedha beektaa wangeelaa Yohaannis 8:58 irraa. Okay, Yohaannis 8:58. Ani Abiraam Faadura yoo tureeraa jedha. Abiraam Faadura. Ureera jechuudha. Gaafin kisiin galeetti fakkaata. Akkas jechuun maal jechuudha? Otoo namni uumamin dura. Ay naa galeera. Akkas jechuun. Sansii dubbisaa dura yeroo inni waaqa ture
Gaafa lafa jiruu fi gaafa maali san waaqan turree nuun jette ati. Yeroo kam waaqa deebi yeroo tam waaquma deebi san nutti miisin jedhe. Otoo nalatin durayyuu bifa waaqa ture waaqummaa qaba. Ammas waaqayyoodha. Laa gaafa la dhalatee lafa turu waggaa 33 isa waaqummaa hin qabu sin jedhe. Yeroo waggaa gaafa dhalatu san waaqummaa hin qabu. Kama waaqan hin ta'in kanatu dhukkubsatallee fayyisee dhiiga dhangalaasee namallee fayyisee waa hunda godhaa ture waaqaami yeroo sana akkasimi. Waaqummaa sana guutuutti fuffatee hin jiru yeroo sana. Utuu waaqayyoo guutummaa sana uffata wayii jechuudha. Yaji waaqummaa waan uffata wayiiti akkasimi. Waaqummaa waan uffata wayiiti. Waan qabaatanidha. Waaqummaa qaba yeroo siin jedhamu. Waan uffatan jedhin jechuun yeroo waaqummaan yeroo san hin qabu eegasi waaqummaa fudhate yeroo inni waaqummaa fudhate nutti hin duubamu. Yeroo sana waaqummaa isaa guutuutti ittiin fayyadamne beektaa otoo guutuutti waaqummaa sana qabatee jiraate namnu dura dhaabbachuu hin danda'u akka namaatti dhaabbachuu hin danda'u beektaa lafti illee kanaafuu si jechaarra kanaafuu Yesus gaafa dhufe san gaafa as ture sani waaqummaa hin qabu eegaa si ol deebi waaqummaa fudhate waaqummaa isaa san fudhate waaqummaa dhiisisan fudhate. Akkasillee jechuun dandeenyu beektaa waaqummaa sana guutuutti ittiin fayyadamu. Namni biraa akka bakka kana ibsuu danda'u jiraatu kiristaanni biraa ibsu bakka duraan nama biraa ibsee iyyuu bakka dhiisii namni biraa ibsuuti kiristaanni biraa. Dinaa'oon kiristaanaati. Dinaa'oon. Abeet. Akkam nagaa? Ayyuma qabdani. Nagaa alhamdulillah. Okay, Yesus eenyu siif? Waaqa moo nabiyyiidha? Yesus waaqa moo nabiyyiidha? Kaataman ta'e. Yesusitti namana. Namanta Yesus waaqa moo nabiyyiidha? Waaqa moo nabiyyiidha? Ibsuun dursa garuu waan tokko dubbachuun barbaada dhiifama wajjin. Ergaa dabarsuu barbaadda? Ergaa dabarfadha. Maal? No. Yaa jechuun waanuma kana wal qabatu haasofnee dhugaa jiru wal hubachiisna yoo ta'e tasgabbiidhaan falmii otoo hin ta'in amantiin siyaasa miti jechuun falmiin siyaasa waan ta'edha falmiin amantii jechuun immoo dhugaa jiru wal hubachiisu jechuudha. Jiru baadhe. Naa dabarii haasofnee wal dhaggeeffachaa yoo deemne gaariidha. Waaqummaa Yesuusii fi akka isinitti yookaan immoo akka barsiisa keessanitti akkaan gabbaramaan rabbii qofaadha jettu miti. Yesuus gabbaramuu qabu jettani ragaa macaafa qulqulluu keessaa gabbaramuu qaba kan jedhu fudhattu miti yoon fidi. Ragaa maalii keessaa? Macaafa qulqulluu keessaa Yesuusiif sagadamuu qaba sagadamuu fi haa gabbaramu kan jedhu yoo jiraate ni fudhattu. Sagadamummaa inni isin biratti? Isin biratti miti kaa jechuun macaafa laa sagadamummaani fakkeenya sii kenna. Rabbiin malaayikotaan Rabbiin Aadamiif sujuuda bu'aa jedhanii sagadaa jedhanii ture. Sujuuda bu'aa jedhanii ture. Hunduu sagadanii Ibliis qofatu hafe didi. Akkas jechuun sagada jechuun yeroo sanitti Aadamiif sagada jechuun Aadam Rabbi jechuudha yeroo sanitti. Lawaanni siigaluu qabu amma fakkeenyaaf siigaluu qaba kan sagaduu fakkeenyaaf Yesuusiif sagadame jetta. Yeroo Abrahaamiif sagadametu jira. Yeroo Sayxaanni waaqa Yesuusin naa sagadeetu jira. Yeroo Eeliidhaaf sagadametu jira. Yeroo Museedhaaf sagadametu jira Baay'ila keessatti yeroo hedduu siifiduu danda'an. Akkaataa namoota hedduu sagadamaa ture qommaamaa ture sagadamaa ture. Sagaduu jechuun waaqa jechuudha wanni sun si biratti. No sagaduu jechuuni. Akka ammaa siin kaastan jechuun yeroo namootaaf sagadame jira. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessaa Yohaannis mul'ata Yohaannis barreesse keessatti kan immoo dubbii mul'ata dubbate. Mul'ata biroo osoo hin dhayin waan Yesuus barsiise irraa dubbadhu dura waan Yesuus barsiise irraa dubbadhu waan Yesuus barsiise wangeela afar irraa dubbadhu jechisaati irraa dubbadhu. Ta mul'ata eegasii deebina. Okay.
rakkoon qabu ijoo fi bu'uura kan ta'e tokko. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 14 lakkoofsi 6 dubbiin dhaabbataan kuni Banee si dubbisu. anaan yoo ta'e malee Banee dubbisaa deemnaati. Mailleen akka waan ta'an gafluufneef. Yohaannis afur lakkoofsa 6 barbaadda. Banee jira dubbisi. Mee waaqummaa Yesuus keessaa baasi. Abdii ana qofa dubbisu mee iskiriinii. 14 Wanna dispilay tokko godhe abdii. 14 malee 4 miti. Yohaannis 14 lakkoofsa mee barbaadda. Okay, Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka shanirraa kaase. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka ati dhayitu hin beeknu. Karichi immoo attamitti beekuu dandeenya jedheen Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaa yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa jedhe gara abbaa deemsi garami. Gara abbaa. Abbaan hoo eenyu? Abbaan immoo Waaqayyoodha. Kanaafuu Yesuusin erge biyya lafaatti. Kanaafuu waaqni abbaadha malee Yesuus siree asitti. Laaga na hubadhaa inni jalqaba jedhe kana. Na hubadhaa waan biraati kana hubadhaan waan biraati. Akka macaafaatitti abbaadha garri deemamu gara abbaati. Gara abbaa kan dhufu hin jiru jedhe. Kanaafuu abbaan rabbii eega jette Yesuus rabbi kee dhufiti ammas keessaati. Jalqabumatti Toomaas Yesuusin maaliif yaa gooftaa jedheen? Gooftaa jedhuuni gooftaa nama biraa akka jedhamu hedduu si fiduu danda'a. Gooftaa jechuun warroota gooftaa nama si fiduu qabna. Gooftaa jechuun maal jechuudha? Mee kana diffaan. Gooftaa jechuun halaqaa jechuudha. Halaqaa jechuudha. Hoogganaa jechuudha. Barsiisaa jechuudha. Kana hunda namoota hedduu kan gooftaa nama si fide yoo barbaade. Gooftaa jechuun waaqayyo jecha eessaa dhageette waaqa jechuun gooftaa jechuudha. Rabbi jechuun maal jechuudha? Kan gooftaa nama kan biraa kan gooftaa nama yaa si fiduu kan biraa. Rabbi jechuun maal jechuudha? Gooftaa jechuun akka afaan Oromootittu yaa gooftaa koo yoo siin jedhe ani rabbii kiyya jechuudhaati. Akka seera afaanii. No lakki jechuun inni kun rakkoon qabu ishee. Gooftaa jechuun gooftaa jechuun waaqa jechuun yoo haadhiisu. Rabbii jechuun maal jechuudha? Jechuun haadhiisuun wanni jedhamu hin jiru. Waan fiddeef takka bakkaan gahi waan fiddeef tokko ta'uu iyyuu haadhiisu akkana yoo haa ta'u hin jedhamu. Gooftaa jechuun jedhamee jira asitti gooftaa jechuun waaqa jechuun eenyu siin jedheeti. Toomaas asitti yaa gooftaa yaamee jira dhugaa. Gooftaa jechuun isaa waaqa jechuudha bakka kanatti. Yaa gooftaa jedheera. Ofirratti mooseera bare isaaf ergamaa akka jiru. Abbaa barbaade dubartiinis jaarsaan gooftaa jechuu dandeetti barfara moosuu waan biraati garuu gooftaa jechuun waaqa jechuun eenyu sibisiyaati. Akkasii. La dubbii haqa jiru yeroo jallifamu rabbiin iyyuu hin jaallatu la. Dhaqi shiikootti Yohaannis 1:49. Yohaannis hin dhaqu Yohaannis keeyyata kana qofa dubbisiitii dogongora kanaa deebii dura. Okay? Seera lakkoofsaa dhahinee dubbisnaa seera lakkoofsaa boqonnaa 11 sii dhaqaatii dubbisaatii akkuma manni arguutti lakkoofsa deemsitee irraa kaasi. Asirraa kaasii dubbisi. Deemsitee irraa. Kana irratti yaasuun ilmi nuun inni ijoollummaa isaatti jalqabee gargaartuu Musee ture yaa Musee gooftaa koo dubbisi. Sagalee koo kaasi. Dubbisi. Inni dubbisa bara afaan Oromoon baradhe. Okay dubbiseedhe ulfuudhe. Dubbise maalaatiyyuu dubbistee maal godhane? Ati dubbisuu qabda kaa. Yaa Musee gooftaa koo gara kana dhoowi jedheen. Museen garuu eenyuun gooftaa jedhe asitti? ati anaafin. Museedhaan. Kanaafuu ofirra Musee jira gooftaadhaan waaqa jechuudha Museen asitti. Museen waaqa asitti. Gooftaa jechuun ofirratti Museera siin jedheera barsila. Kanaafuu asitti irra Musee jira waaqa siin jedhe Museen asitti. Ergamaa fi jira bar namichichaaf. Kanaafuu Toomaasis Yesuus ergamaa ture. Dubbiin achi dhumattee jirti. Waan biraa ragaa biraa qabda ka fidattu. Yohaannis 1:49 dubbisi. Okay, ammoo Yohaannis kana gooftaan harkaa gooftaan waaqummaa kan ta'e waliigallee jirra. Okay, ammoo Yohaannis tokko dha. Yohaannis tokko lakkoofsa kana 19. 49. Tokko 49 dhagaa. Yaa. Okay. Kana irratti Naataani'eel Rabbii ati ilma Waaqayyooti. Rabbii ati ilma Waaqayyooti. Ati mootii Israa'el jedheen. Rabbi ati ilma Waaqayyooti. Ati mootii Israa'el jedheen. Barsiisaa barraabii jechuudha barsiisti.
atiyyuu hin beek otoo hin beekin isatti amanaa jirtu jechuudha kaasiniyyuu. Laa sirrii miti. Amma jechuun Asitti maal asitti eenyu asirratti rabbii jecha rabbii jedhu kun maal inni asirratti? maal jechuudha innaan adeemsuu diddee bara. Fakkeenya Maariyaam Raabii jechaa Raabuun jettee hamaa turte. Maal jechuudha akkas jechuun barsiisaa bara. No Raabiin jiru maal afaan Oromoodha rabbi. Asirratti maal jedha asirratti? Kana irratti naati naa rabbi ati ilma waaqayyo. Ati mootii Israa'el jedhee Yesuus ammas deebisee muka harbuu jallataan si arge waanan sin jedheef amantaa isaan kana irra kan caalu iyyuu arguuf jirta jedheenii jedha. Ayya? Arguuf. Dubbitti mashii gara gubbaa sana cufnee. Rabbi jechuun maali sin jedhe kan afaan Amaariffaatiif Ingiliffaan amma sii fidaati maali jechuun kun hiikan? Ani iyyuu san sin gaafadhe bar rabbii jechuun maal jechuudha? Barsiisaa jechuudha barsiisaa jechuudha. Waan adeemsuu didde. Barsiisaa jechuudha laa sii fida asirratti. Barsiisaatti amantu jechuudha barsiisaa. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Rabbii malee aqaan gabbaramaan hin jiru jettee miti. Dhaggeeffadhu. No. Maali koyoon jedhamu jira dubbisi kana. Naataaneel mallisoo mamhir. An sirri jedhamu sirri hin jenne. Mamhir barsiisaa jedhamu hin jedhu. Mamhir hoy. Kanaafuu jechi rabbi jedhu as keessa deema. የእግዚአብሔር ልጅ ነህ kanaafuu jedhanis isa kanan barbaade. Kanaafuu si deebisee deebiin kee si deebiin waan deebine as si deebisee moo si deebine gaafin kee. Naa deebi rabbii jechuun barsiisaa jechuudha miti re. Kanaafuu Yesuus barsiisaa yoo jedhame barsiisaa jechuun rabbii re waaqa jechuudha barsiisaa jechuun. Rabbii sanatti nama hin takaati. Maal ta'e namni kun barsiisaa jechuudha afaan Oromootti akkas jedhee kaa'ee malee rabbii jechuun jecha afaan Aramaayikii jecha barsiisaa jechuudha mamhir jechuudha. Ingiliffatti illee si deebisa. Maaloo ustaas. Kot wal sigatinni sun maal akkanatti. Nathanael answered and said unto him kun olaal jechi kun jecha kana laal rabbii jechuun barsiisaa jechuudha. Maal ta'e mucaan barsiisaa jechuudha kun akka Amaanu'eel jechuudha. Amaanu'eel jechuun maal jechuu hiikaa beektaa Amaanu'eel jechuun? Rabbii jedha. Jiru rabbii jechuun barsiisaa jechuudha. Amantoonni Amaanu'eel jechuun waaqayyo gooftaan nu wajjin jira jechuudha. Kanaafuu waaqayyo gooftaan nu wajjin jira jechuun fakkeenyaaf namni Amaanu'eel 100 jira dachii kanarra waaqa namni suni maqaa dabar moggaasa maqaati. Asitti rabbii jechuun jecha afaan Aramaayikii hiikkaan isaa mamhir jechuudha. Nathanael answered and says unto him, Rabbi, who art the Son of God, so art the King of Israel. Rabbi jechuun akka hiika maariffaan isaa maammeeri yookaan barsiisaa. Barsiisaa afaan Amaariffatti barsiisaa jechuudha akkasini. Shortly. Afaan ani iyyuu hin mormine hiikaanumti isaa qulqulluun iyyuu barsiisaa jechuun rabbii jechuudha. Ragaa biraa fidatamu kun barsiisaa jechuudha hiikaa biraa fidatamu. Jechi kunis nuufu. Hin dabarru ragaa biraatti kana solvi goone dabarra.